السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو كبجمتوتا وردفتوتا ميديا فجر الإسلام نقافي جالا لكينيا بك جرتا نتيسنا لكبو سنين ججا هرلي ودو بيارا كبني سنين لأني جرا أما ودو جوتي أن سنين وجن كنترو رشيد صادقين درتا من مرين موت إسلام ما قدنا ولا قلتا شيخ حسين قدر فجر الإسلام الرتي فير من دامسا قدان فلاما شيخ خالد خليفة في الرايو ميديا فجر الإسلام الراتوكو كنتان دامسا بلان فلاما أما بلن ودوتي قدي أجايبا رمالو ديساني براتوني قمتومي والفجاف جيساني ويهدو سرا قمد فجر الإسلام علماء انتيساني روبيتي قلاني سيفي للقاب قرني حتى من بالان بافني مالي رقون سيتني إفا ربي النوب كني بداس ربي ركني نوب جبيسا شيكني غربلن ودوتي يوچنو درتا من مريد موت اسلام ما قدنا ولا قلتا شيخ حسين قدر دام سبلان فدامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمني كينيا غري وكا فجر الإسلام جدامو يلتي أرقمتن هندي علماء قرقودا في طلاب علمي فيه hordoftoota meediyaa kanaa bakka jirtanitti nagaan rabbii rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu. Meediyaan kun meediyaa akkaan banamuun isaa nama gammachiisu keessaati. Yeroo keenya ammaa kana diinal islaam akkaan hojjechuu fi barbaachisa. Namni diinal islaamiif hojjetu immoo namuma amma jiru kana hawaasa amma jiru kana ulama amma jiran kana tullaaba ilmi amma jiran kana du'aatota jiran kana diinii kanaaf yaaddanii islaamummaa babal'isuuf sagalee islaamaa diinii islaamaa hawaasan qaqqabeen qaqqabsiisuuf sunnaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal'isuuf diriirsuuf garee kana hundeessitanii yeroo keessan aarsaa gootanii halkan guyyaatti dadhabdan jazaa keessan jannataan rabbi isiniif haa deebisuu jecha ummata keenya hundaaf kan dhaamnu yeroo ammaa kana addunyaa ganda tokko taatee jirtudha. Hawaasis bakka hundaa gizee yeroo ammaa meediyaa keessaan wal hordofee wal jala deemaa jirudha. Keessumaa dhalooti qubee warri jedhan dargaggoonni dargaggeettiin dubartoonni hawaasi cufti as keessatti argamaa jechuudha. Meediyaa kana keessatti yoo nuti argamin yoo nuti diinii kanaaf daawaadhaaf ilmiidhaaf sunnaa babal'isuudhaaf keessatti argamne hawaasa kanaa wajjin bakka inni jirutti ittiin deemin hawaasi keenyaa fi ilmiin akkuma kana hawaasi keenya ulamaan garaagara ta'a. Kanaafu warri waan kanatti yaaddan jazaakumullahu khayran. Hirmaannaa fi deeggarsi du'aata aalimmanii dhaloota qubee kanneen kana fakkaataniin akka cimee itti fufuu qabus dhaaman. Kanatti aansuudhaan warri beekumsa qaban beekumsa isaanii nuuf qooduu qabu, warri kaanis immoo irraa barachuu akka qabanis dhaaman. Maa'iin keenyaaf hawaasi ilmi rabbi isinitti kenne du'aati. Tullaabii ilmii hundi keessaniyyuu damee yookaan qanaata kanaa akka deeggartan, akka hirmaattan, akka dhaggeeffattan, akka hordoftan. Maaliif jennaa yoo meediyaa kana nuti keessatti hin dubbanne yoo jennes hin dorgomnu yoo jennes nama biraatu keessatti dorgomaa keessatti haasa'a. Kanaaf warra baaxilaa dorgomuun dura dhaabbachuun amma danda'ameen fuuldura bu'anii argamuun barbaachisaa waan ta'eef uummata keenya hedduu as keessatti arganna waan ta'eef dargaggoota hedduu as keessatti arganna waan ta'eef isinis jazaakumullahu khayran jecha akka gaariitti waan kana faana deemnee hordofnee inni beeku barsiisuu, inni hin beekne barachuu, inni kaan dhaggeeffachuu, dubbisuu, hordofuu amaanaa isiniin jennaa. Walumaa gala meediyaan kun egaa kabarakaa rabbi haa taasisu, kaayyoo jalqabameef kan galmaan gahu rabbi haa taasisu, haajaa keessan hunda rabbi isin haa baasu. Sheekh Khalid Khaliifaa Finfinnee irraa miidiyaa Fajrul Islaam irraa tokko kan ta'an dhaamsa bal'aa nuuf dhaaman. Dhaamsa isaanii keessatti miidiyaa Fajrul Islaam akka rookeettii akkasumas
فولدرتي ساترايتي بيا كينياتس جدن. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد أيها المجتمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرّا إن شاء الله وننفي أمتا أرقمتو تجراتوتا ميديا فجر الإسلام جلت أرقمتن hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya rabbiitiif rahmanni rabbii isinii wajjiniin haa jiraatu jecha bakka jirtanitti nagaan rabbii isinirra haa jiraatu isiniin jecha insha Allah miidiyaan keenya akka beekamu miidiyaan fajrul islaam ka wallagga arfan keessatti argamu ka wallagga arfan irraa bakka bu'ee taatee jiruu fi raa'ii jiruu fi jajjabina jiruu fi laafina jiru himuudhaaf qophii qabu. Kan bakka hundattuu xiyyeeffannaa isaa isa godhee saatalaayitii biyyattii ta'ee ilaaluudhaaf saatalaayitii biyyattii ta'ee hoogganuudhaaf saatalaayitii biyyattii ta'ee rakkina seen qabdu baadhannee obboleeyyan qabna min ad-daakhili wal khaariji keessaa fi bakka irraa obboleeyyan qabnaati. Rakkinni islimnaa dhuunfaatti ulfaata, gammachuun isaallee dhuunfaatti ulfaata, garuu gamtaadhaan immoo rakkinni isaas ni salphata, gammachuun isaas immoo furmaata qaba, namatti tola jechuudha. Gaafa waliin gammadanis gaafa waliin yaadda'anis namatti tola jechuudha. Kanaafuu muslima addunyaarra jiru afaan barbaachisu hundaan akkamittiin yaada keenya biraan gahanna kan jedhamuun ka ol ka'ee jiru. Deebinee immoo muslimni gaa akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa saxiiha keessatti dubbatan almuslimu kalbunyaan, muslimni akka jaarmiya manaati, yashuddu ba'duhu ba'dan, gariinsa garii jabeessa jedhani, gariinsa garii jabeessa jedhanii alaamaa godhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam وشبك بين أصابعه قدو قبين ثال ولتنك رسول صلى الله عليه وسلم أرجسي يجودا هركنا ما قافوا الكيس قال بشان الله مسؤول يزول عند يجودا بريتش والكبي جنة وسلمني أككنا يجودا يورو كبسة الليجر الرسول عليه الصلاة والسلام وللربا دشودان ولي في الربا دبودان ولي في يد دودان مسلمني أكك أبوتك وتجر الرسول عليه الصلاة والسلام والنسان هنجروا مالي في السنين جاجرا أكما كان ميديا جتشون yeroo fagoorra teessanii rakkina qabdan mul'ifattan, yaaddoo qabdan mul'ifattan, jajjabina jiru mul'iftan, iddoo gammachuutti isinii wajjin gammada jechuudha. Obboleessi keenya addunyaarra jiru obboleessi musliimaa nama laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah walitti dhee irraa gammada jechuudha. Yeroo immoo rakkinni jiru immoo walirraa baadhachuudhaaf walii dhukkubsata jechuudha. Tarii biyya kana keessatti islimnaan miidhamaa jira. Islimnaan akkatti bakka yaadee gahu dhabee rakkataa jira jedheetu iyyuu furmaata isinii wajjin barbaada jechuudha. Kan tokko keessanitti dhukkuba ta'ee, ulamaatti dhukkuba ta'ee, ka biyyatti dhukkuba ta'ee, ka xaaliba ilmiitti dhukkuba ta'ee, sababaa ittiin dhukkuba sanarraa bahu akka namni mana dawaa deemee yaalamee dawaa argatee yeroo deebi'u jechuudha. Xiqqoosee furmaata wayii argatu ta'a jechuudha. Wanni nuti miidiyaan barbaachiseef kanaaf jechuudha. Maaliif musliimni iddoo dhukkubaatti waliin dhukkubsata, walirraa dhukkubsata, waliif yaadda'a, waliin deema waan ta'eef yeroo bal'inaa immoo waliin gammada, waliin gammachuusaa mul'ifata jechuudha. Kana hundayyuu obboleessa musliimaa biraan gahuudhaaf immoo saatalaayitii yeroo ammaa qorattoonni yeroo ammaa kan jechuudha deemee qoratee wanta tokko godhu maali laata? Miidiyaadha. Miidiyaan jireenya ilma namaa keessatti yeroo ammaa xalayaa barreessuu kan hin barbaanne, xalayaa barreessanii farda fe'anii gaala fe'anii makiinaa fe'anii namatti arguu hin barbaanne miidiyaadha jechuudha. Alaa kulli haal waa'ee miidiyaa irratti ustaadonni keenya illee baay'ee haasa'anii jiranii, baay'ee gurguddaan dabarsanii jiranii. Akka sheekota keenya ustaada keenya Sheek Arabullee dabarsanii jiranii, Sheek Jaafar illee baay'ee irraa haasa'anii jiranii.
umurii isaanii keessa barakaa rabbi nuuf haa kaa'u. Miidiyaan kun jechuudha akka rookeettii beektumi rookeettii yookiin kan biyyoonni biraa gadhiiftee takkatuma biyya biraa geessee barbadeessaa jirtu beektumi miidiyaa xiqqoon kun jechuudha eeguma dheengadda waa dubbachuu jalqabde ajaa'ibaati. Nama baay'een na gaafate maali miidiyaa guddaadha moo miidiyaa akkamiidha jedhee kan na gaafate baay'ee jira maa inni miidiyaa kanarra dhageenye yoo jedhe garuu miidiyaan dura darbe jira Wallaggaan keessatti. Egaa kanatti aansuudhaan sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa ustaaza keenya qaalimamaa gaazexeessummaa miidiyaa Fajrul Islaamiin kan qaalimamee jiru inshaallah isaanii wajjin argamnaarra isaan mee salaamtaa isinii jedhanii Sheekh Hussein mee salaamtaa jedhanii. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة خيرنا بكي تمرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجينا ربي كي سجرات فيا خي سنين قلاس من الجنة. أيه ما شاء الله الدول تتولين جرا شيخ حسين هرّا وندو فنيفي أكمل جاك قدتشو كم نرامي بلنا يونو كافتن هدو تكنو تتولا ما لفي جمر الرواج الرفنتين كن غير قدنات أكمل ديم أكمل ميديا كانوا قدنا فودرتي ورب جي كايون شيخوتين كاسون جرانا كما شيخ خالد كان درن وكاسني درن غير ساتلايتي تيجي جيرانا أكمل مي قدنا خينا أكمل تكتت فوق أمنو بينو فراما. أيوة ما شاء الله بريد على في بريد على إن شاء الله خرفون دراتي قدني خينا أمة ما خينا وجني جنتي كاتم جرو إن شاء الله يوني في جنة خرفون دراتي كراسات لايتي تلي خيجيرا منوتينكون إن شاء الله فيديو أسرع جيجي أسرع تمتم فمجر فيديو خرا فجر الإسلام متم فمجر خرا سوشيال ميديا دوم فكينياتين ففجامي أمة برانجيني أمة كينيا اللي نبرة دابة وككون اللي إن شاء الله أسمان اللي بيكسا دام خليني قنا في ميديا كم ميديا ولا قافران قفات تأبته وسنتان ميديا أكما بيجتي تأبته وانته أكما جرمو وانا في أباس جبيفة وانته إن شاء الله ميديا كان بلا دابله وهندا ميديا كان نججبه سنين جدا ما شاء الله وان بريدا تكون وقافتن وانا في أباس جبيفة جدورمون أما فكينا في وتونا من بران تقجوه بوسيفي يروسني قديته مليفتا garuu ana mootoon ofii kooti du'e boo'ellee inni halkanii guyyaan bu'asila maaliif lubbuu kooti waan ta'eef ofirra nama jaalladhu waan ta'eef jecha akkamitti ofii keessanii boose absaas akkasiisa ofii yoo du'an bu'aan danda'amu duute bareedduu ofii hedii bara waan ofii abbaatti jabeeffate jechuun miira keessa nagalchaniifama. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya inshaallah akkuma isaan nuun jedhan jajjabaachuu qabna. Waan isin dhibu namoonni gariin yeroo viidiyoo asirratti hojjetamee gadhiifamu karaa miidiyaa hawaasaa fuula miidiyaa isaaniitiin yeroo gadhiisan gariin vaariyaala 300 caalaa kan hin bahiniif 7,000 10,000 20,000 beefii argamu jira waan ta'eef jajjabaannee facaafnee amma guddinarra jira jalqabarra jira yoo rabbi jedhe sagantaa da'awaa sagantaa gartee waan garaagaraa hanga isinii dhiyeessinutti isin jajjabaattanii qixa sirriitiin nu gargaaruu qabdu wal facaasuu irratti jajjabaachuu qabna hawaasni naannoo argamtan hundatti jajjabaachuu qabna isinii jedha inshaallah hanga torbee dhufu walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi